Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabuun siniin jedha akkam jirtu maatiin yuutuubii keenyaa hundumtinuu. Har'uma warri yuutuubii keenya kana argitan immoo sabiskiraayib gochuudhaan ga'ee keessanillee baatanii gara fuulduraatti waan haaraa viidiyoo isiniif gadhiifnu akka nootifikeeshiniin isaa isin ga'uutii fi maatii akka nuuf taataniif maqaa gooftaatiin isin gaafadha. Waan addaa tokko har'a mata duree isiniif qabadheen jira. Wanti addaa kun mata dureen isaa abjuu Waaqayyo siif kennee hinaaffaa diinota keetiin duubatti hin deebi'u yookiin hin gufatu kan jedhudha. Namni gaafa garaa haadha isaa keessatti uumamuutti kaasee Waaqayyo tokko tokko namaatiif kennaa kenneefii qaba. Kan inni ittiin jiraatu jechuudha. Akkuma lafa kanarratti qabatamaatiin arginu jechuudha. Oromoon keenya yeroo mammaaku abaluu axxissoonsaa kanadha yookiis axxissoonsaa kana jedhu. Axxissoo jechuun mul'atama Waaqayyo gaafa nuti uumamneetii kaasee akkaataa ittiin jiraannu nuuf kennu jechuudha. Lafa kanarratti kan nuti ittiin jireenya keenya dabarsinu jechuudha. Kanaaf amma Waaqayyo warri Waaqayyoon qabnu immoo keessumaatii kennaa addaadha qabna. Abjuu nuuf kenne qaba Waaqayyo. Mul'ata nuuf kenne qaba. Fuuldura keenya akkaataa itti jiraannuu fi maaliin akka jiraannu Waaqayyo mul'ata tokko tokko keenyaatiif ni kenna. Mul'ata Waaqayyo nuuf kenne kana yookiin immoo kakuu Waaqayyo nuuf kenne kana kakuusaa diinni sitti inaafes homaa gufachiisuu hin danda'u. Yoosefiif Waaqayyo kakuu kakate qaba. Kakuu kakatee fi kan immoo abjuudhaan itti agarsiise. Amaluma isaa keessatti Yoosef baay'ee nama miidhagaadha. Obboloota isaa keessaatii nama ija qabu. Ija qabu jechuun immoo baay'ee aktiif kan ta'e. Si'aa'ina kan qabu. Dafee kan hubatu. Dhaaba isaatiin, dhaaba namummaa isaatiin illee baay'ee bareedaa kan ta'e. Abbaan isaas ijoollota isaa keessaatii bifa addaatiin Yoosefiitiin kan jaallatu ture. Kanaaf egaa ergaan har'aa kun Waaqayyo kakuu inni siif kakate kana inaaffaan obboloonni keessaa ta'anii diinonni isaa ta'anii kan isaan sitti inaafan kanaatiin sirraa fudhatamuu akka hin dandeenye Waaqayyoon siif kenne kana jaali sirraa fudhachuu hin danda'an. Yoosef jibba obboloota isaa kana hin barreen hin beeku. Obboloota isaa hin jaallata, hin kabaja, wajjin jiraata, walumaan jiru. Hammam akka isaan itti inaafanii fi jibba isaan isaaf qaban immoo garuu hin beeku ture Yoosef. Kanaaf otuma waliin jiraatanii, otuma waliin bahanii, otuma waliin galanii guyyaa tokko abjuu argi kana obboloota isaatti hima. Abjuun inni jedhe kunis immoo inni maasii guddaa keessatti otoo midhaan haamnu bissii hiina turre. Bissii nuti hiinu kana immoo kan koo qat jettee ol dhaabbatteedha. Bissiin isheen koo qat jettee ol dhaabbattee kan keessan immoo itti naannoftee otoo isheen bissii kan koo kanatti goggooftuun argee. Ajaa'iba kun. Baay'ee ajaa'iba. Bissiin biqiltuudha. Gosa biqiltuu keessaa, gosa midhaanii keessaa tokko. Sabni Israa'el yeroo sanatti baay'inaan qonna irratti kan hundaa'e dinagdeen isaanii jechuudha. Dinagdeen isaanii qonna irratti. Haalli dinagdee addunyaa bara sanaas immoo industiriin hin jiru, homti hin jiru. Qonna irratti akkasumas immoo bosona keessa deemanii ija mukaa adda addaa bu'anii of jiraachisuu ture dhalli namaa yeroo sana teknooloojiin irra jiramu sana jechaadha. Kanarraa kan ka'e sabni Israa'elis akkasuma namoota addunyaa kanarra jiraatan irraa tokkuma waan ta'aniitiif qonna irratti hundaa'anii jiru. Midhaan kana hin facaasu, hin haammatu, hin galfatu akkasitu ture. Haaluma qabatamaa sanaatiin Waaqayyo Yoosefitti yeroo dubbatu yerookiin immoo yeroo kakuu galuu fi obbolaansaa ilaalcha isaan Yoosefiitiif qaban beeka Waaqayyo jechaadha. Yoosefii haa wallaaluyyuu malee Waaqayyo garuu beeka. Bissiin obbolaasaa akka naannoftee kan Yoosefitti goggooftu yookiin akka itti sagaddu Waaqayyo itti agarsiise. Kun abjuun kun Waaqayyo biraatti kenname malee nama biraa kamiyyuu miti. Baay'ee isaa kitaaba qulqulluu keessaatii baay'inaan argachuu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 37 irraatii kaasee
38 boqonnaa saachaadha dheeraadha waan ta'eef asitti dubbisuun xiqqoo isheen ulfaata viidiyoo kanaatiin garuu warri kitaaba qulqulluu qabdan immoo boqonnaa 37 boqonnaa 36 38 39 40 dhaqxanii yoo ilaaltan Yoosef gufuuwwan adda addaa keessa darbee sadarkaa olaanaarra hanga mootii biyya Misir hanga ta'utti abbaa aangoo mootii biyya Misir keessaatii warra gurguddaa iddoo gurguddaarra jiran keessa iddoo tokko hanga inni ga'utti argina jirraati jechuudha. Yoosef kana egaa abjuu kana gaafanni abjootitti kaasee obbolaan Yoosef abjuu abjootame kana karaatti hambisuuf maseensuuf waan isaan hin goone tokko lamaan hin jiru. Dhagaa isaan hin buqqifne hin jiru. Boolla isaan hin qonne hin jiru. Boolli isaan qotan kun guyyaa tokko milkaa'afi. Innis immoo horii tika yeroo baay'ee egaa tikfattootadha qonna qofaas miti horii tiksuudhaan hoolota kana re'oota kana tiksuudhaan jiraatu waan ta'eef deemanii gammoojjii keessatti re'oota kana otoo tiksanii achumarraan warra Gibxitti argatanii garbummaatti Yoosefiitiin gurguratan. Biyya Misiritti jechaadha. Gurguratanii galanii uffata isaa immoo irraa baasanii uffata babbareedaa abbaan biteefiiru jira ture. Isa kanatti immoo ciccitaansaa argamee akkastu ture jechuudhaan abbaatti galanii himanii abbaan ilmi isaa akka waan du'eetti jechaadha boo'e. Hin boo'e wayyaa gaddaa uffatee mana isaa taa'ee kana booda abdii kutatee gadda isaas irraanfatee taa'e. Waaqayyo garuu Yoosef wajjin jira. Abjuun Waaqayyo Yoosefiitiif yookiis kakuu Waaqayyo Yoosefiitiif kenne sun ammallee eegamee jira. Obbolaan Yoosef garuu gurguratanii turan. Obbolaan Yoosef gurguratanii turan. Kana booda deebi'ee Yoosef hin argamu. Abbaa isaa biratti jaallatamaa ture, bifa addaatiin ilaalama ture. Hinaaffaan kun homaallee abdii kutatanii fi irraanfatanii taa'anii ture. Yeroo dheeraa booda Yoosef biyya gurgurame sana keessatti iddoo nama amanamaa ture, nama miidhagaas ture biyya Misir keessatti akka garbaatti tun taane akka ijoollee biyyaatti akka inni ilaalamu Waaqayyo immoo haala mijeesseef. Yeroo dheeraa booda beelli biyya Israa'el keessatti gaafa ka'u ijoolleen Yaaqoob midhaan bitachuudhaaf biyya Misir keessa midhaan jira kan jedhamu dhagahani. Barri beelaa akka dhufus immoo Yoosef biyya Misir keessatti sabni Misir illee akka inni beela jalaa ba'u Waaqayyo itti mul'ate. Waggaa 7 saawwan huuqqattuu, waggaa 7 saawwan fufurdoo argame. Abjuu mootii biyya sanaatiif hiike. Sanaan booda waggaa 7 walitti aansee beelli biyya Misir keessatti akka inni dhufuuf jirullee karaa Yoosef biyya sanaatiif furmaata ta'e. Biyya sana qofaaf miti. Maatii Yoosef hundumaatiif illee furmaata akka inni ta'u. Guyyaan sun gaafa ga'u beelli akkuma Misirittis ta'e akka biyya Israa'elittis gaafa ta'u Misir keessa immoo midhaan jira jechuu gaafa dhaga'u midhaan walitti kuufamee ture yeroo dheeraatiif biyya Misir keessatti jechaadha. Ijoolleen Yaaqoob kun midhaan kana bitachuu dhaqan. Gaafa dhaqan Yoosef garbummaatti gurgurameera waan ta'eef lubbuudhaan jira jedhee namni yaades hin jiru obbolaa Yoosef keessaati. Waaqayyo garuu obbolaa masaa warra jibbuu kanallee jalaa baasuudhaaf ijoollee Yaaqoobiifis Waaqayyo haala mijeessuutiif erge malee garbummaaf hin ergine biyya Misir keessatti jechuudha. Isaan garuu waan hamaaf ergan. Waaqayyo garuu waan gaariif erge. Phaawulos kan jedhes wanti hundumtinu waan gaariif ta'e kan jedhu wangeela keessaati. Waan gaariitiif ta'a. Namni inaaffaadhaan waan hamaa yoo irratti hojjete waan gaariif sii ta'a. Hamaa siif hin ta'u. Waaqayyo immoo waan gaariitti jijjiira. Yoosefiif garbummaatti yeroo isaan ergan garuu Yoosefiif gara aangootti jijjiire Waaqayyo. Gara injifannootti jijjiire. Gara ol'aantummaatti jijjiire. Isaan gara aantummaaf garbummaaf gurguranii Waaqayyo gara ol'aantummaaf jijjiiree biyya Misir keessa isaan isa kaa'e. Midhaan bituu gaafa dhaqan Yoosef midhaan warra gurguru keessaatii tokko hangafa kan ajaju achi keessaa isa. Ijoollee Yaaqoob garuu isa ta'uu hin barre. Dhaqanii miilatti kufani. Argitanii abjichi raawwate itti gugguufe bisichi jechuudha. Inni garuu isaan bareera.
akka isaaniis hin taane na gurgurtanitti haaloo isin hin baafadhan jenne eessa akka isaan dhufan isaan gaafate ijoollee eenyu akka isaan ta'an isaan qorate nama hin beekne fakkaate isaan qorate haala abbaa isaa qorate gaafate kan nama ajaa'ibu midhaan isaan bitan keessa birrii isaan fidanii ittiin midhaan sana bitan sana keessa maal jenna qaracitii jenna gaa yookiis qalqalloo kan dur yeroo sana gogaa reettii irraa gogaa hoolaa irraa kan hojjetamu itti midhaan baattatan jechaadha. Midhaan sana safaree naqsiisee fi birrii isaan fidan illee ittiin bituudhaaf achuma keessa kaa'ee gara biyya isaaniitti akka isaan galan ganii biraa immoo dhufanii akka isaan bitatan. Yaa obboloota ko ergaan ani isinii erguu barbaade kakuu Waaqayyo namaaf kakate eenyullee dura goree gufachiisuu hin danda'u kan jedhu ergaansaa malee waa'ee seenaa Yaaqoobbaa waa'ee seenaa Yoseeffaa akka odeessinu kakuu kee diinni karaatti hambisuu hin danda'u. Oromoo yeroo mammaaku maal jedha irbaata kocaaf kaa'e Waaqayyo kocaaf kan kaa'e allaattiin yookiis cululleen jalaan fudhattu jedha. Kocaan baay'een deemtu suuta tiratti ganama yoo manaa baate galgalas yoo dhuftan balbalmatti argitu otuma isheen deemtu jalaan hiiqu lafti. Waaqayyo isheef nyaata kana qopheesseera taanaan hammamillee kan samiirra balali'uu dandeessu cululleen saffisa guddaa kan qabdu kunillee hankocaa kana nyaachuu hin dandeessu Waaqayyo kaa'ee bira taanaan jechuudha. Waaqayyo siif kakate sana karaatti diinni hambisuu hin danda'u. Yaaluu danda'a garuu gufachiisuu hin danda'u. Waaqayyo kakuu tokko tokko keenyaaf kakateeru qaba. Waaqayyo karaa nuti adeemnu keessatti kakuu inni nuuf kenne kana diinni itti baay'achuu danda'a. Diinni nu gufachiisuuf dhama'uu danda'a. Hin dhama'a malee garuu homaa gochuu hin danda'u. Ati garuu mooteetu dabarta. Irra ejjetteetu dabarta. Ijoolleen Yaaqoob Yoosef gaafa inni maalummaa isaa isaanitti mul'isu ol jedhanii isa laaluu hin dandeenye. Qoosee isaaniitu cabe. Isin hamaaf gootanii Waaqayyo garuu waan gaariitti naa jijjiire jedhee isaanitti. Deebisee isaanumaan immoo du'a oolche. Isaanumaan immoo deebisee badisa oolche. Waaqayyo deebisee tarka isaatti isaan galche. Warra si gufachiisan illee Waaqayyo deebisee tarka keetti galcha. Kiyyoosiif qopheessan kana itti qabamanii harka keetiin immoo keessa akka isaan ba'an godha Waaqayyo. Siif qopheessu kiyyoo boolla siif qopheessu. Ofuma isaanii keessa bu'u boollicha keessaa immoo si ol baasee argama. Kiyyoo sana keessaatii otooti hiiktuu fi Waaqayyo si agarsiisa kana sii godha jechuudha. Deebi'anii akka isaan ittiin qaanaan godha. Kanaafuu namoonni yoo nurratti ka'an namoonni kiyyoo yoo qopheessan boolla yoo qotan maaliif ta'e abaluu kaleessa nyaachisaan ture obaasaan ture maalaan isa godhe jennee gadduu dandeenya keessa keenyatti hin gaddiin ittiin qabameetu inni otoo ati irraa hiiktuu immoo si agarsiisa Waaqayyo. Inni ibidda ofirratti qabsiise sirratti miti. Boolla siif qote sanaan qabameetu umurii isaa guutuu qooseen isaa gadi cabee otoo jedhee isin ilaaliin akka inni hafu godha Waaqayyo jechuudha. Abjuun kee garuu ni milkaa'a. Kakuu Waaqayyo siif kakate sun galma ni ga'a. Iyyoobiin haa fudhannu. Iyyoob nama Waaqayyoo qajeelaa Waaqayyoof nama abboomamu ture. Seexanni isa kasase ifa baasee Iyyoob kan si jaallatu waan ati gaarii gooteef qabeenyatti laattee ijoolleetti laattee waan hundumaatti laatte kanaaf malee otoo waa tokko harkaatii itti hir'ate hin si gana ifatteedhe. Waaqayyo callise. Waaqayyo Iyyoobiif kakuu kakate qaba. Waan Iyyoob abjoote qaba. Abjoonsaas mootummaa Waaqayyootti galuudha. Waan hunduma injifachuudha mitiire. Kanaaf kakuun Waaqayyoo Iyyoob irra jira. Seexanni garuu kana duubatti hambisuudhaaf himate. Mee godhimee waan barbaadde godhimee Waaqayyos beeka waan ta'eef. Ijoolleen isaa jalaa dhumte qabeenyi isaa hin dhumee. Amma Waaqayyo waan jedhu gaafa dhabu amma too fayyaa isaa duwwaa tafe too qubni kee tuqee Iyyoobiin
ifatti si ganaa jedhe. Innis eeyyamamee fi qaamni isaa raamma'ee hundumtuu ciccitee uf harkaa dhabee haati manaa isaa irratti kaatee kana booda gatiin qabdu waaqayyo faana tokkummaan qabdu haadha manaa hanga haadha manaa isaatti jechuudha. Silaas ijoolleen kaleessa dhumte. Hiriyoonni isaa warri akka malee dur isa jaallatan deebi'anii isa arrabsuu jalqaban. Kana hundumaaf gurra laanne iyyoo. Kana hundumaatiin erga dadhabamee fayyaan isaas hin deebi'e. Qabeenyi isaas hin deebi'e. Ijoolleen jalaa dhumte sanas waaqayyo bakka buuse. Amma eenyutu qaane? Gaarummaa waaqayyoo fudhanneerra qabeenyas ta'e fayyaas ta'e waan hundumaattis yeroo sana waaqayyoon galateeffanneerra yeroo hamaan dhufus immoo waaqayyoon galateeffachuun dirqama jedhe haadha manaa isaatti hamaan dubbanne. Dhumarratti seexannis ni qaane. Kakuun waaqayyoo garuu galma ga'e. Ameen. Kakuun waaqayyoo galma siigaa. Waaqayyoon kan inni nuuf kakate galma ga'a waan ta'eef obsaan eeggachuun dirqamadha. Yoosef obseema eeggate ni milkaa'e. Iyyoob obsaan eeggate ni milkaa'e. Isaan kana qofaa miti. Baay'eetu jiru. Akka fakkeenyaatti fudhadhe malee kitaaba qulqulluurraa baay'eetu jiru. Kan har'a lubbuudhaan nu faana jiran obboloonni keenyas immoo akkasuma obsaan kan eegan waaqayyo kan keessa isaan dabarse baay'een isaanii jiru. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kanaafuu har'a akka dhuunfaa keenyaatti nu cabsuuf qoosee keenya gadi qabuuf inaaftonni bitaaf mirgaan duubaa fuulduraan nutti duuluu danda'u. Obsaan eeggachuu qabna. Hinuma obsina kan cabu isaanuma malee waaqayyo nun cabsu. Waan gaariif ta'e hundumti nuu kan jedhe Phaawulos kanaafi waan nu mudatu gaariinis nu haa mudatu waan hamaanis nu haa mudatu waan gaariif ta'e kan jedhu afaan keenya keessaa yookiis amantaa keenya kana godhachuu qabna. Yeroo sana waaqayyo kakuu nuuf kakate sana yeroo eeggata malee hinuma raawwata. Kakuun kee qabamee hin hafu yeroo eeggata malee hinuma siif raawwata. Obsaan eeggachuu qabda. Obsaan eeggachuun qaba. Obsaan eeggachuu qabna. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Ergaan har'aa asuma irratti nu ga'a. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraa qabannee hanga wal agarruutti gooftaan isin wajjin haa ta'u. Akkuma jalqaba isiniif ta'e warra dhuma viidiyoo kan argitan sabiskiraayib gochuudhaan maatii yoo taatan guyyaa guyyaatti ergaa darbuuf isin qaqqabuu danda'a. Warri immoo kanaan dura maatii taatan immoo obboloota keessaniif illee sheer gootanii ergaan kun isaaniinis akka qaqqabuutiif ga'ee keessanaa ba'aan jedha maqaa gooftaatiin ayyaanni gooftaa nuuf haa baay'atu nagaan naaf turaan jedha.